kutaa sagalee haaraa tokko jennee jalqabneerra boqonnaa tokko waa'ee further of sets viidiyoo kana keessatti simbatolee jalqabaa seetiin elementii jedhu fudhachuudhaan seetiin maal akka ta'e akkasumas immoo elementiinoo seetii akkam immoo wiilifaan jennaan yookaan miti kan jedhu kan ilaallu ta'a warra hin beekne maqaa kutaa lamii chaanal immoo baruutii bira amma kanatti waan ta'e elementis jedha achi jalatti immoo jalqaba irratti kan ilaallu kollekshinii. Kollekshin jechuun walitti qabama wantootaa jechuudha. Example walitti qabama barsiisota ta'uu danda'a, walitti qabama barattootaa, anything maal jedhama kollekshin jedhama. Kollekshiiniin sun immoo walitti qabama wantootaa immoo tokko will define ta'uu danda'a yookaan immoo not will define. Kollekshinii tokko will define kan jedhu elementoonni yookaan immoo miseensonni seetii san keessatti yookaan kollekshinii san keessatti argaman tokkoon isaanii maal yoo ta'anidha kan ibsaman yookaan immoo kan beekaman ta'an maal jennaani isa collection sana will define collection or will define object jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf all country in Africa nodoo jedhe biyyoota Afrikaa keessatti argaman nodoo jedhe biyyoota Afrikaa keessatti argaman Kenya, Uganda, Burundi, anything ta'uu danda'a. Amma tuni miseensa ta'uu isaanii salphumatti beekuu dandeenya. Maal irraa kaane yaa addii Afrikaa keessatti waan argamaniif biyyoota Afrikaa keessatti argamanii jenna. Ruusiyaa fi Chaayinaa biyyoota biraa immoo jedhamni miti jennee salphumatti murteessuu dandeenya. Walumaa galatti immoo will define jecha jedhu kana yoo finne will define jechuun seetii san keessatti yookaan immoo kollekshinii san keessatti miseensonni argaman tokkoon isaanii eeyyeen yookaan miti jennee murteessuuf salphaa fi karaa rakkisaan taane murteessuu kan dandeenyu taanaan kollekshinii akkasitti maal jennaan will define collection or will define object jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Itti aansee immoo will define collection jechuun maal akka ta'e beeknan immoo seet. Seet jechuun salphaadha bakka kun isin eegallaan sanuma jechuudha. Seet jechuun is the collection of will define object or elements. Seeti kollekshinii tokko jira walitti qabama wantootaa sun jechuudha. Walitti qabama wantootaa sun immoo will define taanaan yookaan kan ibsame taanaan maal jennaan yoona sana seet jennaan jechuudha. Kollekshinii sana seet jennaan. Seet jechuun the collection of will define object or elements jechuudha. Okay, elements jechuun akkuma fakkeenya iddootti isin fudhadhee biyyoota Afrikaa keessatti argaman yoo isin jedhu Keenyaa, Ugaandaa, anything isin jedhee ture. Isaan sunniin biyyoota Afrikaa keessatti argamanii tokkoon isaanii immoo Keeniyaan, Ugaandaa tokkoon isaanii maal jedhamanii elementii jennaani jechuudha. Tokkoon isaanii elementii jennee waamne. Element is the object of in a set. Memberoota tokkoon biyyoota Afrikaa keessatti argamanii elementii jennee waamne. Maal jedha? Set denoted by capital letter jedha. Maal asirratti fakkaata? Amma duratti seetii tokko yoo ibsinu seetii duratti ibsine keessatti biyyoota Afrikaa keessatti argame yoo jennu jechaan dubbanne yeroo baay'ee immoo herreega keessatti jechaan dhumaan ta'e mallattoodhaan ibsina. Kanaafuu mallattoodhaan ibsinu seetii san yookaan immoo jechaan wanta dubbanne san maal fayyadamna? Leetarii fayyadamne yookaan qubee fayyadamne bakka buusuu dandeenya. Asirratti immoo seetii yoo bakka buusu immoo yeroo inni maal fayyadamna? Capital letter fayyadamna. Qubeelee guguddoo jechuudha. Like that A, B, C, D fi bifa kanaatiin qubee capital letter fayyadamne seetii qabnu san bifa kanaaf bakka buusna jechuudha. Elementis akkuma duratti isin jedhe san biyyoota kan jedhe san Keenyaa, Ugaandaa isaan elementi jedhamanii isaan immoo maayidhaan bakka buusna small letter fayyadamu. Small letter yoo isin jedhu qubee xixiqqaa like A, B, C, D fi taniifaa fayyadamne walitti gaara fayyadamne elementii qabnu san maayidhaan akkamitti bakka buusna? Elementii qabnu san denoted goona yookaan bakka buufannaa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo elementii asitti bakka buufanne sanii immoo maal gochuun irraa eegama? Enclosed by brace. Braceedhaan cufee teechisuun irraa eegama jechuudha. Brace yoo isin jedhu like that. An dogongoruu danda'a garuu mallattoon isaa waan akkana fakkaata. Kanaafuu bireesii akkana fakkaatu kanaan goonee maal goona jechuudha. Cufnee seetii asitti elementii as keessatti ibsine sanii elementii tarreessine sanii bireesii kanaan cufnee teechifannaa jechuudha. Kan amma isin jedhe san immoo egzaampiliidhaan yaa ilaallu ta'u nuti egzaampilii tokko fudhadhee isinitti agarsiisu. Yeroo tokko isin haa daawwatoo viidiyoo akka barnoota herreegaa fi akkasumas immoo viidiyoo barnoota wajjin wal qabatan kan barbaadan taana chaanaalii kana subscribe gochuudhaan miseensa akka taasisan isin gaafadha. Dabalataanis immoo yaada yoo qabaattan immoo koomentii irratti na barreessaa kalattuwaan. Fakkeenyaaf example the set of
the set of the set of English alphabet yeroo jedhamne the set of English alphabet yeroo jedhamne qubee dubbachiiftuu Ingiliffa keessatti argamanii yoo jedhu qubee dubbachiiftuu Ingiliffa keessatti waan beeknu amma fakkeenyaaf seetiin keenya English alphabet jedhu qubeelee xixiqqoo Ingiliffa keessatti argamanidha. Kanaafuu isa maayidhaan bakka buusnu dinootiri yoo goon example siin qubee barbaada fudhachuu dandeechanii ammee A yaa fudhadhu ta'u A yoo fudhattan immoo qubee yoo fudhattan yeroo kamnu seetii yoo bakka buustan maayidhaan gootan siin jedheera capital letter gootan. Kanaafuu akkanaatiin nama fudhadhaa jechuudha. Egaa kana fudhadhee booda immoo maaliin jira seetii qabnu sun hin jiru elementoota tokkoon tokkoon achi keessatti argamanii jechuudha. Elementoota saniin immoo hin jira A, E, I, O fi U. O fi U. Kanaafuu amma tunni maalidha elementoota waan ta'aniif akkamitti barreessine small letter fayyadamnee barreessine maal waan ta'aniif elementoota waan ta'aniif erga xumurree booda immoo duratti maal siin jedha elementoota qabnu san enclosed by brace godha brace fayyadamnee cufnee teechise. Kanaafuu seetii qabnu san bifa kanaan brace kanaan cufnee akkanatti teechifannaa jechuudha. Taansee immoo wanta dabalataan irratti sinitti mul'atu jiraate amma fakkeenyaaf seetii kan keessatti yookaan immoo seetiin kun elementoota kanneen of keessatti hammatee jira. Kanaafuu elementoonni tun immoo seetii kana keessatti hin argaman yookaan immoo kan hin argamne taanaan immoo hin argaman jennee ibsu yoo barbaanne maal fayyadamna? Belongs to jecha jedhu kana fayyadamna jechuudha. Kan argaman taanaan belongs to jennee ibsina. Kan hin argamne taanaan immoo not belongs to jenna. Fakkeenyaaf oon tun seetii isaa kana keessatti miseensa yookaan immoo seetii kana keessatti hin argamu. Kanaafuu akkamitti ibsina? O belongs ooti kofi belongs to seetii maal qabna? Seetii A jedhu kana waan qabnu oon maal jenna? Belongs to A jenna jechuudha. A keessatti waan argamtu. Akkasumas immoo E tanas fudhachuu dandeenya bakka O tana jechuudha. E kanas fayyadamne E belongs to A jennee warreen miseensa ta'an yookaan immoo as keessatti warreen argamanii belongs to jecha jedhu kan fayyadamuudhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Belongs to jechuun miseensa akka jechuudha. Yeroo akkuma duratti isin jedhe immoo herreega keessatti yeroo baay'ee mallattoodhaan fayyadamu. No barreessumaan fayyadamu. Maayidhaan fayyadamna mallattoodhaan fayyadamu. Kanaafuu asirratti belongs to A jenne kanarratti immoo belongs to jecha kun mallattoo fayyadamnee bakka buusuu waan dandeenyu belongs to mallattoo kana fayyadamnee jechuudha belongs to A jennaanii jechuudha. Kanaafuu mallattoon kun amma maal bakka buute jecha belongs to jedhu kan bakka nu buuti jechuudha. Kanaafuu belongs to A jennaanii akkasumas immoo tanneen hundi jechuudha seetii kana keessatti waan argamaniif uus ta'uu dandeechi O belongs to A jennaanii A tanaanis E tanaanis O tanaanis belongs to A jennaanii jechuudha. Odoo ta'uu baatanii example amma baa odoo fudhannee baan seetii kanaaf miseensaa miti. Kanaafuu baan immoo miseensaa miti jechuu barbaanna sakkuma asumatti nootii qofatti dabaludha. Fakkeenyaaf baa odoo fudhannee maal jennaan noot belongs to jechuu qofa not belongs to A jennaan baan miseensa A kanaa waan hin taane baan maal jennaan not belongs to A jennaanii jechuudha. Dabalataanis immoo ammas not belongs to jecha jedhu kan bakka baay'eetti fayyadamu. Maayidhaan fayyadamna mallattoodha. Kanaafuu not belongs to kan jedhu san immoo mallattoo ibsuuf duratti belongs to yookaan miseensa jechuun mallattoo kana fayyadamnees. Not jechuuf immoo miti jechuuf immoo yeruma gadi butuudha jechuudha. Kanaafuu not belongs to mallattoo jedhu fayyadamu mallattoo kana fayyadamne jecha not belongs to jedhu kan itti ibsachuu dandeenya jechuudha. Baanis caanis hundi isaanii miseensa kana keessatti waan hin argamneef not belongs to jechuuf akkuma kanatti baa not belongs to A jennee bifa kanaan ibsachuu dandeenya. Fakkeenyaa gammaa barnee irratti hundaa'uudhaan immoo gaafa jettanii naa hojjennu maal jira gaafa tokkoffaan A'n asitti seetidha. Seetiin kun of keessaa elementoota maal qaban tokko sadii shanii fi torba insert appropriate symbol belongs to or not belongs to jedha. Kanneen keessa warreen seetiin isaanii as keessatti argamanii belongs to jennaan miseensa jennaan warreen argamnu immoo not belongs to jennee ibsina jechuudha. Irratti maayini
tokkoffaa irratti maal jedha A dash waan dash A jedha. Tokko as keessatti seetii kana keessatti hin argamu. Kanaaf waan argamu maal jenna longest jennaanii jechuudha. B irratti yoo dhufu immoo lama jedha. Lama maalidha as keessatti seetii kana keessatti maal jedha hin argamu. Seetiin keenya tokko, sadii, shanii fi torba qofa. Kanaafuu lama immoo waan hin argamneef maal galchina jechuudha not belongs to jennaanii jechuudha. Not belongs to jennaan. Maal waan hin taaneef lama miseensa waan hin taaneef. Caarratti yoo dhufu immoo zeeroodha. Zeeroonis ammas seetii kana keessatti maal miti miseensa miti. Kanaafuu zeeroodhaanis maal jennaan not belongs to jennaan jechuudha. Torba yoo ilaalu immoo torbas keessatti hin jiru. Torba hin jira. Kanaafuu torba waan argamuuf maal jennaan belongs to jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Okay, gara gaafii lammaffaatti yoo dabarru immoo maal nu jedha let A is the set of positive even number which of the following is true jedha. Set A keenya positive even number jedha. Positive even number yoo jedhamu positive yoo jedhamu sarara lakkoofsa irratti lakkoofsi tokko 0 irraa gara mirgaatti yoo argamu maal jennaan positive jennaan. Negative yoo jedhamu sarara lakkoofsa irratti 0 irraa gara mirgaa gara bitaatti warreen argamanii negative jennaan. Kanaafuu amma seetiin keenya immoo maal inni positive nu jedhe. Positive qofa waan ta'e dabalataanis maal nu jedhe even nu jedhe. Even yoo jedhamu lakkoofsota guutuu jechuudha. Lakkoofsota guutuu yoo jedhamtan like that lama, afur, tanni zeros dabalatee lakkoofsota even numberidha. Seetiin keenya garuu as keessatti maal filan lachuuyyuu kan guutu. Positives lakkoofsa evenis ta'e keessa isa kamtu tanii armaan gadii keessaa kamtu sirriidha nu jedhe true kan ta'e filadhaa nu jedhe. Kanaafuu filannoo jalqabaa A yoo ilaallu jechuudha. 5 is belongs to A nu jedhe. 5 miseensa A kana keessatti argamtii nu jedhe. Een keenya miseensi keenya maal warreen ta'an isin jedhara positive ta'anii even warreen ta'an. 5 jedhu positiveedha. Sarara lakkoofsa irratti 0 irraa gara mirgaatti argamtu sirriidha. Garuu maali miti even number miti. 5 lakkoofsota maangoo. Lakkoofsa maangoo isin jedhu like that lakkoofsa lama feeramuu dandeenya jechuudha. Tokko, sadii kanneen baratanidha kanaan dura. Kanaafuu 5 maali miti even number miti. Positive taatus even number miti. Kanaafuu kun maal nu ta'uu jedhu jechuudha. True miti jechuudha kun false jedha. Baaratti yoo deemu immoo zeeroodha. Zeeroon positiivis negatiivis miti jettanii baratanidha kanaan dura. Kanaafuu zeeroon tun maali miti positive miti. Ittaan jedhan caa biroo dhufu immoo lama belongs to A nu jedha. Caa yaadhisu immoo biraa dabala. Negative lama belongs to A nu jedha. Negative lama even number. Garuu maali miti positive number miti. Maaliif naan jenna negative lama sarara lakkoofsa irratti 0 irraa gara bitaatti argamti gara bitaatti argamti. Kanaafuu nu immoo seetiin keenya positive fi even warreen ta'edha. Kanaafuu aanis asitti miti baanis hin arganne caanis hin taane jechuudha. Caa biratti yoo dabarru immoo caa maal jetti lama positive number sirriidha. Sarara lakkoofsa irratti 0 irraa gara mirgaatti argama. Nu guutti jechuudha kanas. Dabalataanis immoo even number jedha. Even number yoo jedhamu immoo lama yaa'u even number lama lamaaf hiramuu waan danda'u even number jennaan yookaan immoo lakkoofsa guutuu isa jechaan jechuudha. Kanaafuu nama maal ta'e as keessatti filannoo kanaaf turuu kan ta'e kabinni caadha jechuudha. Hagamma waan nu hordoftanii guddaa galatoomaa isin jedha. Akkasumas immoo viidiyoo akkana dabalataa argachuu kan barbaaddan taanaan subscribe gochuudhaan chaanaalii kana miseensa ta'uu keessan hin dagatina.